Ashamaa akkam jirtu? Egaa chaanaalii Abdii Inspire subscribe gochuudhaan icciitii amantii warra Lucifer akkasuma immoo warra hafuura badaa addunyaa kanarratti gaggeessan barachuu dandeessu. Guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumuraatti yoo ilaaltanii waa baay'ee barattu. Waa'ee caammaa dhiiga dhala namaa irraa hojjetame. Baay'ee nama dinqaa. Hafuurri badaa kuni wanta inni raawwataa jiru waan ajaa'ibadha. Caammaa dhala namaa dhiiga dhala namaa irraa hojjetame jechuun nama saalfachiisa. Dhiiga irraati dhiiga amma kamii? Gudiidha. Gudiidha baay'ee nama dhiba. Egaa kunoo akkuma iskiriinii irratti caammaa kana isiniif gashee jiru. Dhiiga irraati dhaabbata naayikii yeroo sanatti dhaabbanni naayikii jedhama. Akkamiin maqaa dirjiitii koo fayyadamte jedhee olola kaasee ture jedhu jarri garuu hin sobdi. Waan hundaafuu isaan waan godhan hunda waliin hojjetu waan ta'eef sobanii olirrattis ka'uu hin danda'u uummata erga miidhanii booda. Kanaaf waa'ee caammaa kana akkasuma deebi'ee immoo waa'ee baay'ee baqa jiminaastikii baay'ee na dhibe keessa albee nama afaaniin of keessa galchu tokko tiktookii irratti hojjedheen ture. Waa'ee sanaas marii xiqqoo goona. Waan hundaafuu yaada keessanis koomentii irratti kaa'uu hin dagatina. Laayikii godhaa. Maraa gibrii keenya guyyaa irraa nan jalqaba. Egaa isin nu duukaa ta'a yoo Rabbiin jedhee yoo Waaqayyo jedhee barnoota hedduu dabarsinaa asirratti akka uummanni keenya of eeggatuu fi galatooma hanga xumuraatti ilaala. Laayikii godhaa. Turtii gaarii. Egaa kunoo akkuma baratame tiktookii irratti illee isinitti agarsiisee hin jira. Guutummaa guutuusaa argaa jirtu jalqabarraa kaastanii akkamiin dhalli namaa albeen kun albee kana eessa dhaqate jettanii yaaddu. Albee kana afaaniin of kaa'a. Gaafa inni afaaniin of kaa'u argaa jirtu. Albee kana afaaniin of kaa'eeti kirrii wayii tanxalaxaleeti gara oliitti ba'a. Saayimeen kan jedhamu kun immoo jechaadha. Daanyaa yookiin immoo gaggeessaa taalentii XX kanaadha. Jalqabuma irratti yoo hafuura badaa duukaa ka'anii malee XX'n kun hiikaan isaa jechaadha. Gaafa ajandaa biraa keessa nu seensisa mata duree biraa keessa nu seensisa malee hiikaa isaa gaafa hiiktanii ilaaltanii gara warra icciitii hafuura badoo sanaatti nu deemsisa nama deemsisa jechaadha. Hiikaan isaa lakkoofsa 6 sana kan jedhutti nama fida. Dhoksaan isaa jechaadha. Egaa garuu har'a waa'ee namticha kanaa qofa dubbanna waan ta'eef waa'ee XX kanaa yeroo biraan dubbanna. Amma akkuma argitanii erga naanneetii booda jechaadha. Taalentii XX kanarrattidha. Albee kana afaan keessaa akka inni baasuuf ajaja jechaadha. Yeroo kanas saayimeen albee kana deemeeti keessaa baasa. Mee isin ilaalcha keessanii dhugaa dubbachuuf addunyaan kun gara kamitti deemaa jirtu jettanii yaaddu. Anaaf bakka dhugaan dubbadha irra deddeebi'e. Addunyaan kun ishee xumuraadha. Kanaafuu uummanni keenya of eeggachuu qaba. Uummanni keenya addunyaa irra faca'ee jiru kun waan ilaalu namatti qullee maal akka godhuree of eeggachuu qaba jechaadha. Sababiin isaas macaafa keessaa quraanarra wanta garaagaraatiin taa'ee jira. Warroonni badoon kun akka isaan wantoota hedduu gochuu danda'an. Kanaaf nuti of eeggachuu uummanni keenya akka of eeggatu godhu akka hirriba irraa ka'u akka isaan addunyaa kanarra faca'anii jiran barsiisuu. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf waa'een taalentii kanaa na dinqee jiranaaf akka mataa kiyyaatti jechaadha. Kun hafuura warra jaajaa ta'e sanadha. Icciitii dhoksaa isaanii kan isaan baasanii hojjetaa jiranidha jechaadha. Argaa jirtu. Dhalli namaa tasuma seexana shaxaana yoo ta'e malee akkamiin kan kana afaanitti baatee marrumaan isaa hin miidhamiin hojjetu naaf hin galu hafuura darbatamee kana Rabbiin uummata keenyaa tiksu nu haa tiksu jechuun barbaada. Hundaafuu kun naaf baay'ee giraa na galee jira jechaadha. Waa'een taalentii kun miidiyaa taalentii irraatii of qusadhaasin jechuun barbaada. Egaa gara viidiyoo taanutti ceena hanga xumuraatti ilaala. Egaa viidiyoon itti aanu akkuma jalqaba irratti isiniif dubbadhaa ture. Naayikiin dhaabbanni naayikii jedhamu Red Shoes kan jedhu duukaa hojjetee jira. Red Shoesiin kun akka argitanitti caammaa inni baatee jiru kun dhiiga dhala namaa irraa hojjetame. Dhiiga qaba of keessaa jechaadha. Soolii isaa naannoo soolii isaa kanatti diimatee bakka jiru kanatti dhiiga qaba. Dhiiga dhala namaa irraa hojjetame. Mataan isaa akkuma jirutti dhiigadha mucaan kunillee jechaadha. Mucaan kun
ilma Lusifer jechuutiin kan beekamudha. Akka warra bishaan gamaa akka warra Awuroopaatti jechaadha. Yeroo tokko viidiyoo adda ta'e tokko hojjetee ture caammaa kana uffatee jechaadha. Seexana arguun qaba jedhe kan si'ool lixee ba'edha. Si'ool lixeen ba'ee jedhe viidiyoo hojjete jechaadha. Si'ool deemee osoo hin taane biyya lafaarratti akka si'ool deemeetti viidiyootiin taalentii hojjete. Baay'ee nama qaanessu. Hafuura badoo, hafuura darbatamee, hafuura Lusifer, hafuura bajaaf 66 kun rabbiin namarraa cabsu uummata keenyaa tiksu jechuun barbaada. Caammaa kana beekuu qabdu ilaalaa. Caammaan kun kana fakkaata, hin bareeda, argitanii jirtu. Akka Awuroopaatti doolaarii 1,200 ba'ee, doolaarii 1,200 ba'ee qilleensa irratti dhume. Uummanni muluu dafee bitate jechaadha. Caammaa warra 666. Kanaaf yaa uummata koo, yaa Oromoo koo, yaa lammii koo, yaa qomoo koo, addunyaa hundarra kan jirtan of tiksaa, rabbiin sinaa tiksu. Nama barsiisaa uummata keessan bukkee geessisaa, laayikii godhaa. Irribarraa ka'uu qaba uummanni keenya. Of beekuu qaba. Addunyaan kun gara isheen itti deemaa jirtu hin beeknu. Oofamnee immoo dhannee boollatti nammoo hin qabnu. Namni caammaa kana uffate dhiiga dhala namaa uffate jechaadha. Mallattoo naayikii qaba. Mallattoo naayikii kana sababa inni qabaateef yeroo tokko dhaabbanni naayikii olola kaasee ture. Akkamiin caammaa kanarratti fayyadamtan mallattoo ko jedhe. Garuu kun poolitikaa qofaadha. Argitanii jirtu caammaa kanarratti 666 barraa'ee jira. Viidiyoo ittaanu isinitti agarsiisa ammallee. Argitanii jirtu 666 kan ta'e caammaa baay'ee bareedaa jedhee piroomooshinii hojjetaa jira. Dhaabbata naayikiin kan qophaa'e jedhaa jira. For selling jedhaara argaa jirtu gurgurtaaf. Seetaan shuuyi jedhaara. Kan seexana. Kanaaf nuti caammaa seexanaa maal godhannari? Rabbiin sinaa balleessu. Waaqayyo addunyaa kanarraa sinaa balleessu. Hafuurota badoo, hafuura hajaa'oo, hafuura darbatamee. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'een isaanii onnee koraan na guba. Na aarsu. Waan hundaafuu caammota kanarraa of eeggadhaa. Akkasiin dhufanii jiru. Uummata keenya gara hidhaa seexanaatti gashuuf akkasiin dhufanii jiru. Maaloo yaa Oromoo addunyaa kana kamirra kan jirtan laayikii godha. Uummata keessan bukkee geessisa. Namni irraa baratu, irraa deebi'u. Obbolaan keessaniif koomentii godhaatii irraa baradhaa jedhaa sheerii godha. Guruupii hedduutti sheerii godhaatii uummata irraa deebisaa. Uummata irraa barsiisaa. Egaa akkuma argitan caammaan kun kana fakkaata. Kana namni uffate badi. Egaa caammaa kana namni uffate gara hamaatti dhufe jechaadha. Caammaa kana jechuun caammaa badaadha. Abiddaan argaa jirtu abidda baqaa si'ool uffattu jedhaaru. Dabbara baay'ina akkuma argitan abidda uffattu jedhu. Abidda irraa bobeessa. Kabiraa miti baqaa kun. Abiddi si'ool seexanni gaafa gubattu si'oolitti miti kan ishiin darbatamtu. Caammaa kana yoo uffattan abidda keessa jirtu kan jedhu mul'isaa jira jechaadha kun. Argitanii miti? Abiddillee osoo itti boba'ee hin qabataa jira. Amma akka inni mul'isutti garuu hiikkaan isaanii sirrii caammaa kana bittan taanaan gara seexaanizim kan jedhamu sanatti seentan jechaadha. Seexaanizim seentan jechuun immoo seexaanizimiif kan qophaa'e immoo si'ool miti. Abidda gaannaba isa bara dhumaa akkuma warri musliimota akka amantii isaaniitti beekanitti sheexaanaaf qophaa'e miti. Abiddi bara dhumaa sun warra badoo duukaa. Kanaaf caammaa kana uffattan taanaan seexanaaf harka kennitan jedhaa jiru. Quraanaan himamee jira. Hafuuronni badoo akka dhufanii. Wangeelaan himamee jira. Hafuuronni badoo akka dhufanii. Keessumatti iyyuu wangeela akka kiristaanummaa keessatti wangeela Yohaannis keessatti boqonnaa 12 kaasee boqonnaa 14 guutummaa isaa dubbistan waa'ee seexana kanaa ni dubbata. Waa'ee lakkoofsa kanaa ni dubbata. Maaloo lammii koo baradhaa beekaa caammaa akka argitan keessumatti warri biyya ormaa jirtan akka argitan uffannaa hin bitinaa. Haala kanaan gara si'oolitti nama geessaa jiru, gara abiddaatti nama geessaa jiru jechaadha. Kanaaf yaa uummata koo waa baay'ee akka barataa jirtan maraa gibirii viidiyoo korraatii abdii guddaan qaba. Kan hin barsiisu baqaa jechaadha. Onnee korraadha. Gochaa isaanii, hojii isaanii waan jibbeefi. Viidiyoon kun viidiyoo guyyaa jeeffaadha. Viidiyoo kanarratti waa baay'ee akka argattan abdii guddaan qaba. Yoo Rabbiin jedhee yoo Waaqayyo jedhee yeroo itti aanu keessatti viidiyoo nu barsiisu qabadhee nan dhufa. Icciitii isaanii tokko lamaan nan baasa. Hafuurota badoo kana Rabbiin nu duukaa jira. Waaqayyo nu duukaa jira. Sodaa hin qabnu. Ganaa waa baay'ee baasna. Waa baay'een barsiisa lammii koo. Laayikii gochuutiin, sheerii gochuutiin nu bukkee dhaabbadhaa. Hiriyoota keessan bukkee geessisaa.
Galatoomaa. Caammaa akkasiirraatii of eegaa. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo waa'ee namoota badoo, waa'ee warra dhiiraaf dhiira gaa'ela geggeessan, shamaraaf shamara gaa'ela geggeessan biyya kamirratti argamu kan jedhu qabadheen dhufa. Sanarraa Rabbiin waa eegu. Amma itti aanutti viidiyoo itti aanu keessatti ol agarrutti nagaan naaf tura. Baay'een sin jaalladha. Baay'een sin kabaja. Bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. Rabbiin sinaa tiksu, Waaqayyo sinaa tiksu. Sabskraayibii gochuu hin dagatinaa. Maatii keenya ta'a. Laayikii godhaa, sheerii godhaa. Hanga itti aanutti turtii gaarii.